jechaadha. Fayyisaa Amaan jedhama. Godina Arsii Lixaa aanaa Gadab Asaasaa. Asaasiin asaasaa asaasuma wayyaa yaa bashaaddu anin beeku qal'oo koo si argina waan qalbiin akka jibbiitti na burraaqxu jedhee Muktaar Usmaan sirbeessan jecha. Asaasiin asaasa bakka jedhan asaasa. Lolli koo asaasa. Ati nama akkamiiti kan jettuu fi ani nama akka amma argaa jirtanii kanaati. Fayyisaan yoo of jaju baadhe garuu otoo namni na ibsee natti tola. Ufii koo of ibsee tarii akka of jajeetti itti ilaalama. Fayyisaan nama gara laafessaa, nama amala qabeessaa, nama namaan illee walitti hin buune, nama haasa'uu irra dhageeffachuu jaallatu. Hedduun haasa'uu, hedduu dhageeffachuu jaallata. Akkas nama walitti hin buune dhugaa rabbiin kan nama amala qabeessa ofiin jedha garuu tarii namni waan naan jedhu hin beeku malee. Maatii koo birattis jaallatamaadha. Ijoollota maatiin keenya qaban keessaa nama tasgabbaa, nama amala qabeessa jedhamee fudhatamaa. Ollaa birattis maatii birattis akkas gaafii lammaffaadha. Gaafii lammaffaan ijoollummaa kee keessatti maatii kee waliin amala akkamii qabdaa? Hiriyoota kee yeroo ijoollummaa waliin hoo? Gaafii isuma dubbadha ture. Maatii koo keessatti nama tasgabbaadha, nama dhageeffachuu jaallatu. Bas walumaa galatti amalli koo maatii biratti illee gaariidha. Na hin jenne otoo maatii koo biratti jaallatamu biyya ba'ee jechaadha. Ni jira miti garuu darbee waanuma xiqqoo keessatti walitti mufachuun ni jira garuu sana osoo hin taane garuu utumaan dhugumaan utuma maatii koo biratti jaallatamu maatii koo biraa ba'ee akkasuma hiriyoota koo biratti illee nama gaariidha fin jedha. Garuu walumaa galatti kana gaafiin sadaffaa maqaa riqicha jaalalaa jedhu eenyutu siif moggaase? Akkasumas yeroo ammaa kana maal irra jirta? Maqaa riqicha jaalalaa jedhu eenyutu siif moggaase? Riqicha jaalalaa. Eenyutu siif moggaase? Ofuma moggaafadhe. Ammaaf maalirra jirta kan jedhuuf ammoo ammaaf taa'umatti jira. YouTube'n jalqabee jira. YouTube'n jalqabee garuu xinnoo rakkoo godhatee hin sirranne. Rabbi jedhee amma YouTube haaraa banee jira. Garasii akka dhuftaniitiin natti dabalamtan jedha asumaan gara dhumarratti addaan baasee isiniif hima. Dalagaarra jira. Dalagaan qaba galatasaa. Asuma irra siyaa tursiisu jedha. Gara gaafii arfaffaatti dabarra. Gaafii arfaffaa maal jedha? Gaafii afraffaan riqichi gaafii afraffaa kaayyoon kee inni guddaan biyyaa si baase maali? Haalli amma irra jirtu kaayyoon kee inni guddaan biyyaa na baase akkanitti biyyaatti ba'e akkuma tasaatti garuu otoo hedduullee itti hiyyaannee otoo biyyaa bayaa waan akkanaa godhachuu qaba waan akkana godhadha deemeetiin akkana jedheetiin wanti ani murteeffadhee biyyaa bahe hin jiru garuu akkuma tasaatti yeruma gabaabduu keessatti hin deema jedheetumaan deeme garuu haa ta'u maatiis amansiiseetumaan deeme kana jedha garuu galatasaa eega biyyaa bahee waa hedduus argeera waa hedduus dabarseera waa hedduus baradheera akkasuma
waan dura itti hin murteessines kaayyeffadheera. Abbaa kaayyoos ta'eera, abbaa karooras ta'eera, karoorseeras ittis milkaa'an jira. Garuu itti akkaataan itti biyya ba'ee otoo kana sana jedheeti hin murteessine tasuma yeroo gabaabduu keessatti ni jira miti. Yeroo gabaabduu keessatti ol kaatee adeemtu. Tasuma ol ka'ee akkasittiin adeemee ni jira namni biyya alaa deemee mana bitee maal godhee akkas godhee jedheetiin kaayyeffata karoorfata ta'a. Moo akka tasaattan adeeme waan ta'eef akkuma otumaa lafa jala namni waan kana sana godha akkasuma ta'uu qaba biyya alaa dhaqee akkas godhuu qaba jedhee wanti haasamu ni jira miti. Ani waan akkasiif illee wanti an karoorsan jiru kaayyoon kiyya garuu biyya keessatti yoo waggaa baradhu baradhee barumsa erga fixee qabxii gaarii fidee doktora ta'a ture kaayyoon koo doktora ta'u ture. Garuu waan rabbi jedhee malee hin taatu galatasaa alhamdulillah har'a geenye garuu akka maleettu akkuma beekamu ammaaf biyya namaan jira biyya ormaan jira biyya Saa'ul Arabiyaa keessan jira. Kuno galatasaa hoggamee qaffala qabuudha. Akkuma isin jedhe YouTube jalqabee akkuma waliin beeknu rakkoo gadhatee xinnoon dhaabbateen jira. Anis illee sababa saniif hin badee ture. Sababa adda addaatiin wal qabateen badee galatasaa deebi'ee dhufuu fi gara YouTube koo isa lammaffaatti dhuftaniitiin akkamaatiin haftaatan asumaan isin jajjabeessa. Gaafiin shanaffaan riqichi yeroo baay'ee akkuma maqaa isaa jaalalarratti xiyyeeffattee hojjechaa jirta. Kanaan wal qabatee mee mudannoo jaalalaa tokko nuuf qoodii jette. Akkuma beekamu mudannoo jaalalaa. Waa'ee jaalalaa kana xalayaa jaalalaa dubbisuu jaaladha. Xalayaa jaalalaa barreessuun jaaladha. Xiqqaa tureeti. Eessatti eegale yoo siin jedhee reediyoo afaan Oromoo dambalii jaalalaa dhageeffadha. Achumarraan ka'ee xalayaa barreessuun eegale. Akkasumatti bas waa'ee jaalalaa kana haasa'u natti mi'aa natti tolallee hedduu. Nan dubbisallee waa'ee jaalalaa kana barbaadee barreeffamoota adda addaa dubbisa nan qo'adha jechaadha. Kanuma irratti immoo mudannoon jaalalaa koo jaalalti kan na qabde ana bara kutaa 5 baradhu bara meeqa garuu baricha isaa irraa fadheen jira. Barataa kutaa 5 ta'e mucayyo barataa kutaa 5 ta'e barataa kutaa 5 ta'e mucaa ollaa keenyaati. Kilaasii tokko keessa barannaa. Nan ilaalti. Akkasumatti mucayyoo saniif xalayaa meeqa barreesse yoo siin jedhe yoo xinnaate xalayaa 24 keessaa garuu xalayaa 2 qofatti kenna. Xalayaa 2 qofatu baranaa ga'e jecha. Xalayaa kaan ni barreessa itti kennuu sodaadhee biraan ga'ee deebi'aa daftara isii keessa fuudha. Tarii otuma daftara koo keessa kaayetiin otuma barnootaatii galuun jalaa badaa yookaan waan sejaabammoo xalayaa tokko halkan barreessaa bulee ganamtii sa'aatiin barnootaatu ga'eera nan rafee gara ganamatti otoo rafuu jala kaadhee moree cabseetiin bakkuma rafuuf jala buusee rafee otumaan ofirra zooruu xaleecha sanii tarii harkaan dha'ee dabarsin ta'a jalaa badee barbaadeen osoo hin jedhu guyyaa sana ganama sa'aatiin barnootaa narra darbee waan yeroo dhukamuun irra hafane jecha gaafas qormaanni maata simisteraaf darbuu irra jirra. Kutaa 6 baradha. Kutaa 5tti haa ta'u kutaa 5ttiin eegalee ijumaan wal ilaalla malee
yeroo hoggaa sana hin dubbadhu garuu gaafa kutaa ja'a gale kutaa ja'affatti maafan itti hin kennine ka jedhu xalayaan guyyaa sanii immoo na jalaa bade. Akkasitti qormaanni sunis kan jalqabaa na jala darbee guyyaa sana mudannoo yeroo sanii keessa jecha mudannoo inni itti aanu immoo mucayyoo sana irratti jechaadha. Mucayyoo anaan ollaadha. Garuu gara kutaa yeroo kutaa jaha tarii itti himachuu dhabu malee tarii isillinnaa beekteerti ta'a. Walitti dhufnee teessoo tokko walitti dhiyeeffannee yeroo sana tokko shanee jedhamaa walitti teessoo walitti garagalchaniitiin ta'anii barnootaan illee xiqqoo haardii mara kutaallee ta'uu baadhu barnootaan illee waan jedhu garuu cimaadha naan jedhu immoo homaan jedhu fin jedha. Hoggaa sana namoota tokko shanee san keessaa na jalatti gurmaanii waan jiraniif jara hundayyuu kan mariisisuu itti gaafataman ta'ee filatame. Ishee ammoo isheellee homaan jettu waan ta'eef itti aantu koo taate fuulaan walitti garagalla. Gaafa sirraa garuu ani ijji koo ija ishee irra dhaabachuu hin dandeettu waan ta'eef yoo taasaa erguu irra garagala. Lachooyyuu walii beekni irra ta'a. Isheellee na beekteerti ta'a. Kuni otoo kanumaan jiru yeroo isheen baatu wajjin baayaa yoo isin galtu waliin galaa dudduuba ishee deema yookaan fuuldura ishee yookaan dalga ishee deema. Otuma akkana ta'u mana kitaaballee waluma wajji dhaqnaa. Kanumatti barsiisaa tokkotu jira. Barsiisaan sun dhuguma ni jaallateera ta'a natti fakkaata. Hin dhufaa hin tuttuqaa kilaasii keessatti illee. Ana immoo ofirraa na eegaa tariitii ilma beera ta'uu mala jedheen shakkanatti fakkaata. Waliin ishee biraa hin hafu wal biraa hin hafnu wal duuka deemna. Isheellee na eegdii garuu waa walitti haa dubbachuu dhabnu malee karaa adeemsa waliin adeemna. Walii wajjin haasofnaa waa'ee barnootaa ni haasofnaa waan biraa dubbachuu haa dhabnu malee hanga ammaatti garuu xalaanuma barreessatti hin kennu yookaan hin badaa yookaan qabadhee otumaa deemuu ciccitaa otumaa akka jedhu xalayoota 24 lakkan hin jira. Amma barsiisichi suni maal na godhe seeta gaafa tokko hojii dareeti. Hojii daree jira. Hojii daree kana isuma ofii koo hojjadhe isheefis garagalcheen ture. Keenya lamaan tokkoffaa kennine nu lachuu tokkoffaa jalqaba kennine. Gaafas maal godhe daftara isii jalaa fuudhee akira gubbaa kana hunda akira kaa'ee ana sororinaa deebise. Booddee dhumarratti sa'aatiin dhumatee daftara muraasa daftara haga nama 5 fuudhee wanti hin gale namichi maali maqaan isaa biiroo jedhama natti fakkaate. Biirootiin galee ganaa dhuftee koottaa daftara keessan fudhadhaa jedhee tokko tokko maqaa yaamaa achi qaayamee sororaa kennu eegalee kan ishee dhumarra hambisee ishee dhumarra koottuu jedheen biirootti. Inni biirootti koottuu jennaan anillee faana dhaqee hulaaf afoo dhaabbachuun eegalee koottuu seenii jedhaanii mucattiin hulaaf afoo dhaabatti seenuu fididde. Koottuu seenii daftara kee fudhu jedhaan seenuu fididde ana immoo hulaaf afoo siqee akkuma na arguu dhaabbadha. Na laalaa takka ishee ilaalaa takka ana ilaalaa ani immoo achi deemuu dide ani ishee biraa na fuudhu gaa dudduuba isheen deema bas beeku bogguma faana lixee of arga. Achi booda ani illee achi deemuu didee mucattiin daftara ofii aluma dhaabatteetiin daftara kiyya gannaa kenna jetti. Dhumarraa daftara isheetti kennee na waamee akkam naan jedhe seeta ofitti na waamee koottu naan jedhe ittiin dhaqee jedhadhaanii ati fayyisaa miti ati dhibeedhaa naan jedhe. Ati fayyisaa miti ati dhibeedhaa naan jedhe.
nin kolfee kalaasumaan jennee kolfeetuma gaafin Jaappaan immoo akkam jedha osoo shamarri takka jaalalaaf si gaafattee akkamitti keessummeessita osoo shamarri takka jaalalaaf si gaafattee akkamitti keessummeessita jette akkuma haala amala isiitti keessummeessa walumaa galatti akkuma haala amala isiitti keessummeessa jechaadha yoo tarii dura jaalladhee jiraadhe immoo jaalladheen qaba kana jedhee namansiisa tariiti yoo dura jaalladhee hin qabaanne ta'e immoo nama ani barbaadu sanatti ni galti yoo ta'e haala amalli isii adeemsisii ahun ni jiran fide nyaatumayyuu gaa nyaata sii dhufe hunda hin nyaattu waan ta'eef waan keessi kee filatu qofa nyaatta waan ta'eef akkasuma sana nama jaallattus nama si jaallatus jaalalaaf si gaafatus yoo jiraatte nama akka keessi kee barbaadu sana yoo ta'e malee kaa yookaan itti waanuma jaalatamteef jaalachuu osoo hin taane waanuma gaafatamteef kana jetteetiin keessatti namaatti galuu dura namni si jaallate suni yookaan namni si jaallattu suni waanuma jaallatteef qofallee yoo namti nama jaallattus filachuu qabda nama si jaallate sanas nama akkamii akka ta'e beekuu qabda maalummaa nama sanii bas filannoo kootti si galuu qaba akkuma sana jechaan illee akkuma haalafa mala nama sanaatti namni sun haalafa mallisa haalafa mala kootiin walitti ni gala yoo ta'e weel jedheen simadha yookaan illee amansiisa akkana jedheen amansiisa malee waan ani wanti jedhu hin qabu hamma danda'etti amansiisee nama naaf fudhatamu yoo ta'e duraan fudhadha tarii waan naaf hin fudhatamu yoo ta'e amansiisee galatoomi jedheetiin galataan akka hin miidhamnetti akkasittiin geggeessa jecha gaafin torbaffaan akkas jedha namni jaallattee itti himuu qaanfattee itti jaalalaan miidhamtee jira yookaan nama ati jaalattee namni sirraa fudhatee jira namni ati jaallattee itti himuu qaanfattee jira ishuma jalqabaa tanaan gaafa kutaa 10 biradhuutti kutaa 10 seenutti ijji kiyya mucayyoo san malee nama biraan argitu waan namni biraa jiru natti hin fakkaatu tarii jaalala ijaa akkanumatti ijoollee wajji barannu wajjiin kolfinee taphannu jaalaluma ijaan yoo ta'een alatti garuu keessi koo hamma mucayyoo sanii namni keessi koo jaallatu hin jiru haa ta'u garuu milkoofne edduutti miidhame jechaadha yeroo sana akkuma jalqaba sii kaasee akkasii sababa maatiidhaatiin fi sababaan of danda'uu dhabuutiin ishee dhabee jira isheen amma haadha maatii taateerti rabbi umrii ishee dheeressuun jedha bultii ishees rabbiin galmaan haa ga'uu fi sun sanii amma gara gaafii saddeetaffaatti dabarraa addunyaa kana irraa maal sodaattaa rabbii gaditti intiin sodaadhu jira tokkoffaa rabbiin sodaadha itti aansee balaa konkolaataa sodaadha balaa konkolaataatii fi balaa ibiddaa sodaadha kan sodaadha balaa ibiddaa balaa konkolaatanii sodaadha konkolaataan marra hedduu lafa na dheeraa waan ta'eef marra hedduus miidhameera waan ta'eef ni sodaadha dhugaadha waggaa sana yaadadhu dhugaa keessa dammaqaa waan ta'eef balaa konkolaataatii fi balaa ibiddaa sodaadha isa sagalaffaa immoo addunyaa kana irraa namni dinqisiifattu hojii isaa wajjin nuuf himi addunyaa kanarraa namni dinqisiifattu
namicha FB kana hojjete argite namicha kana hedduun dinqisiifadha dhugaa rabbii namicha FB hojjete kun namoota miiliyoon hagana akka wal argu taasise akka namni hundinuu kunoo gara FB kana ni jira miti namicha kana dinqisiifadha ammoo gara biyya keenyaatti as deebine namni hedduun jaaladhu dinqisiifadhu Jawaar Muhammadi akkasuma Mararaa Guddinaati. Mararaa Guddinaa nama umriin guutuu otoo ilma hin arganne qabsoo Oromoo irraa duubatti hin deemine hanga ammaatittu jecha akkasuma Baqqalaallee namoota jajjaboodha warroota siyaasaa kana keessa isaan sirriitti dinqisiifadha akkasuma artistoota keessaas Rabbi lubbuu isaa Haamaaroo Acaalus nama hedduu jaaladhu nama dinqisiifadhu akkasuma Galaanaa Gaaromsaa Keekiyyaa Badhaadhaa akkasuma namoota dinqisiifadhu yuutubaroota keessaas Oromiyaa 24 hedduun jaaladha hedduun dinqisiifadha namni tokko hojjechuu qofa osoo hin taane akkaataa itti hojjetuuf waan hojjetu keessatti guddina afaan isaa akkam isaa qulqullina eeggatee hojjetu namatti tola dhugaa hedduun tola nama viidiyoon otoo hin mul'anne sagalee qofaan hordoftoota 80,000 warateera hedduun dinqisiifadha hedduun jaaladha yuutubaroota keessaa isaa nama hedduu dinqisiifadhudha maqaa isaa iddoo gongoruu baadhee gammachiis Tashumaa nama hedduu dinqisiifadhudha akkasuma itti aansee nama asirratti jaaladhu fi sirriitti kabaju Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu isaan dhugumatti nama waan gaarii hojjetaa jiranii hedduutti dinqisiifadha nama barnoota guddaa sun dabarsaa jiranii Rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. warra walaloo barreessu keessas walaleessitoota warroota waloo ta'an Lataa Qana'ii nama hedduu jaaladhu fi nama hedduu dinqisiifadhudha. Dhugaa Rabbi Lataa Qana'ii xiqqaa ta'een beekaa yeroo inni raadiyoo Oromiyaa irratti dawwaleetiin achirraan walaloo adda addaa dhiyeessu nan dhageeffadha nama hedduu jaaladhudha. Hadha miti qaataan beekaa waan ta'eef akkasuma Amanya Faroo nama hedduu dinqisiifadhudha. Barreessitoota Kana Ol fi Lalisa Adam warroota sanas nan dinqisiifadha. Lalisa Adamis nama cimaadha. Kana Ol badhaadha isas nama cimaadha. Nama FB kanarratti gara FB kanarra waan an tureef nama achirratti hedduun hordofuudha. Nama baay'een jaalladhudha. Itti aansee warroota amma wajjin hojjechaa jirru keessaallee ijoollee ciccimoo gara fuulduraattis jabaatanii hojjetanii galma gaanii jedhu yaadu shamara keessaa tokko Simboonee sis dabalatee atis omaan jettu jabaadhu siin jedhaa qulqullina viidiyoo kee akkasumas sagalee kana sirreessi hojjedhu siin jedhaa itti aansi naatoodha. Simboonee naatoo akkitti deemaa jirtan kun gaariidha jabaadha cimaan jedhaa qophii babbareedaa dhiyeessaa jirti Simbooneen naatoolleen akkasuma jabaadha jedhaa warri kaanis jabaadha itti aansee warri dhiirotaa keessaa immoo namoota barnoota gaggaarii dabarsaa jiranii Abdul App jedhaan Abdul Appiin jabaadhu siin jedhaa Abduu Mobaayilii hin irraanfanne immoo Abduu Mobaayilii immoo nama jabaadha namoota ijoollee keenya fakkeenya ta'ee obsa teeknoo Abduu Appii ijoollee baay'een jiru. Ijoollee namoota keenyaa fi barnoota hedduu qoodaa jiranii hundi keessanuu jabaadhaan jedha namoota dinqisiifadhu namoota hedduudha tokko lama jedhee laakee hin fixu gama kanaan egaa warri kaawwan warri maqaan keessan na jalaa hafi kanaan dinqisiifadhu kan maqaan keessan hin dhaamine asuman
dhiifama naa godha jedha. Gaaffii 10ffaa gaaffii dhumaa yookaan gaaffii 10ffaa yuutuubii kee irratti waan si mudatee qabda yookaan guyyaa ati irraa abdii kutatte jedha karaa fuulduraatti maal si eegnu amma isaa ammas dhaamsa qabdu yoo jiraate carraa kanatti fayyadamii carraa kanatti fayyadamtee dabarfachuu dandeettaa gaaffii koo kana fakkaata jetteerti. Gaaffii xumuraa kanarratti YouTube koo irratti waa hedduu na mutate. Ani YouTube kanan eegale bara 2020 keessa bara 2019 baneen ture. Inni sun na jalaa hin cufame bara 2020 deebi'ee banee duddola wajjii oluma duraa duuba bannee yeroo koronaan mana nu dachaasisan wanna tokko irratti hin dalagu eegalee ideetara waan adda addaa kana baradhee fixee bas YouTube hojjechuun qaba jedheen eegalee nan eegalee haa eegalu malee garuu gaa qormataalee YouTube hedduu jira. Subscribe ol deemu waan isin ajaa'ibammoo subscribe 50 ol darbite 60-70 kan ta'a gad deebi'a. Halkan tokko 70 galee gaafa lammaffaa 50 deebi'eera 20 irraa dhaba. Maaloodha immoo ani immoo waan isin ajaa'ibu kadhaa kana hin jaalladhu. Hin qaanfadhallee nama waa kadhachuu kana subscribe naa godhi. Wayi namni kenna immoo waan isin jedhu beektaa. Wayyoo hojii dhiistee kadhaa eegalte dalagadhu goo kadhaa dhiisii dalagadhu namaan jedha. Nama meeqatu keessan itti dhaqee sheeritti gosa boo maal subscribe sii godha dalagadhu cadhi maali subscribe kadhaa eegalteetillee kadhaa warra kaayiroo eegaltee ta kaayiroo sillee si qaqqabdee naan jechuu eegale. Wayyoo waan an godhu dhabee hanga dhiisuu kanan gahe. Kalaas akkasuma akkasitti hingaa dodolaan illee bakka tokko hojii turre waan ta'eef akkasuma akkasitti keessuma keessaan kakkadhachuu eegallee obsineetumaan akkasuma akkasitti dhibbanaaf guutee koongiraanaan jechuu eegalee tokko jedhanii lama jedhan jennee akkasumatti deemne otuma deemnu garuu gara waggaa tokko jalatti kumanaa guutee irra dabalee ammoo gaafa gara sa'aatiitti dhufne sa'aatiin akkuma argitan akkuma waliin beeknu deemuu diddee garuu akka tasaa ta'an viidiyoo ideetii godhee sirba gara viidiyoo muuvii hindii tokko jira sirba irratti hidhee gallakkisee viidiyoo sana nama kuma hedduu naa laalee sa'aatii hedduu naa qoxxaree utuma akkana jedhu ji'a 8 dura ammarraa ji'a 8 akkana taruuyyoon oolu sa'aatiin koon guutame. Waan isin ajaa'ibu immoo ani immoo copyright gubbaarratti eegaa ture. Copyright gubbaarra hin jiru. Garuu inni gara keessatti naqamee jira. Ittiin erga gaafatti erga jedhu inni qabe jechaadha. Viidiyoolee sanniin kaasee ammasitti ergee ammas akkasuma naan jedhee gaafa marra sadaffaadha immoo ergee warreen ginarra kaa'ee kalasammaa isa dhumatti akka abdii kutadhu na taasise fittiin murteessee isa dhumaa kanasitti ergee isa kanas terminate ta'ee ture. Amma immoo deebi'ee dhufee ugura ji'a tokko narra kaa'ee ammas deebi'ee guyyaa 14tti hir'isee ammas deebi'ee viidiyoo waraabbii gashinaan jedha viidiyoo waraabbii gashinaan jedhe ji'a tokkoof ni turaan itti fakkaata. Akkasuma gara YouTube biraatiin dhufeen jira fayyeeshoo jedhee qabadhee dhufaa jira. Gama saniin dhufee waan ta'e hundayyuu isinitti hima. Kanaafi galatooma wanti nama mudate hedduudha waan ta'eef gama YouTube haaraa dhufaa jiru kanaaniin bas hin dhiise jedhee ture garuu amma isin biraa hafuu hin dandeenye waan ta'eef nan dhufa gama saniin wal argina. Atis gaafii
deebii afgaafina wajjin taasisuu keetiif galatoomi siin jedha. Isa xumuraa walaloo afgaafii keenya ittiin goolabnu tokko akkas jetti walalomti. Imala kee jalqabdee gaafa eegaltu karaa obsaan qaxxaamurri bu'aa bayii maraa. Rakkoon si gaaddi'ee sitti ta'us sakaallaa daandii kee gadhiistee hin adeemin faallaa. Homa ta'ee hundaaf hin jedhin bade wayyoo cabaaf dhabas obsii galmaan gahi kaayyoo. Cabaaf dhabas obsii galmaan gahi kaayyoo jetti. Nama kaayyoo galmaan gahu nu haa taasisuu. Hundi keessanuu kaayyoon keessan galma isiniif haa ka'uu. Wanti yaaddan isiniif haa milkaa'uu. Wanti nyaattan isiniif haa sifaa'uu. Nu hunda keenyaayyuu Waaqni umrii nu haa dheeressuu. Rabbi bakkuma jirrutti tika isaatiin nu haa tiksuu. Jiraadhaa, jabaadhaa. Akkasuma hordoftoonni keenya kan fagoo kan dhiyoo jirtan hundi galatoomaa, ulfaadhaa.